الرحمن كيدين ورد آدم قد براني ربين كبين كباني كان يتنرقم لدواني جال خلق محمد نبرقت رحمتاني صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جال خلق محمد نبرقت رحمتاني صلى الله عليه وسلم سيد البشر آمن محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوت هوني في مقدون كان كريستانا كان مسلمة كان واقفتا كبجمو هدف يباكين أمة أورمو نغيني ربي كيساني نو إلمان كيساني را بكا جرتانيتي إسنا دكبو يروجن نو هدف يباكين كبجمو كان بيا لا تسجرتن بيا كيساس جرتن مقا ربي إسن كالكي إسن الرا نو خلق توكي لمنتانيني akkasumattis kabajamoo dargaggoo fi shamarran ummata Oromoo tan kiristaanaa fi tan muslimaa tan waaqeffataa tan biyya keessa jirtanii fi biyya alaatis jirtan bakka jirtanitti nagayni rabbi keeysanii waliif obboleeyyan godhee nu uume bakka jirtanitti isinaa dhaqqabu yeroon ji'u maqaa keeysan dargaggoo fi shamarran ummata Oromoo kabajamaa babbareedduu addunyaa tana gubbatti argamtuun kun dhaddacha keenya kabajamaa dabbal mootii gaaraa hundee bareedaa finta miidhagaa ana odaa bultumi the greatest United Kingdom irraa akkam jirtan fayyumaa dhimmi kun dhimma dargaggoo fi shamarran nutii kun maali jechuudha. If gaafachuu maali nuti jechuun jalqaba nuti namni nama ta'uusaa beek akka namatti deema waan ta'eef namummaa keenya yoo amanuu baanne akka namatti deemuu hin dandeenyu ulaagaa namummaa guunneetii siin jaa beekumsi dhugaa. Beekumsa dhugaati wal dhaalchifna malee beekumsa sobaa tasa wal hin dhaalchifnu. Beekumsi dhugaa rabbii nu uume waaqa nu uume irraa kan nuuf ta'edha. Ifa. Nuti nama eegataane akka namatti maal nu barbaachisa? Jaalala wal kabajuu, mirga walii eeguu, yaada walii kabajuu, kan wal fuudhuu seeraan wal fuudhee, kan walii kuus kan waliin gallee seeraan gargar bahee waliin jiraachuudha. amantaa kamiinu beekumsa kamiinu nuti garuu faalla jaalalaati jirra jechuudha. yoo wal jaalalle galma waliin hin geenyu karatti kaayyoo walii cabsinee wal murraa jechuudha. Kun ulaagaa namummaatii miti. Osoo kanan sirreessin sabni nuti qabsooynuuf tokkollee ni jiru.
osoo kana hin jijjiirin osoo kun waliin qixxaatin tasa sabni nuti bilisoomsinuufi nuti qabsoonuuf hin jiru. Qabsaawwan akka ati nama taatuuf lubbuu wareega bosonaa. Inni kun biyya keessaa barcumarra kataa'u suma jijjiiruudhaaf. Inni lubbuu isaatiin wareegamu si jijjiiruudhaaf. Inni masgiida keessaa halkanii guyyaa rabbiif sagadee rabbi siif kadhatu kun akka ati jijjiiramtuuf. Sitti dhagahamuu qaba dammaqi. Inni charchii keessaa siif kadhatu kun akka ati jijjiiramtuuf. Yoo kun hundi ta'e nuti hin jijjiiramne. Nuti uummata beekaa rafu dargaggoo fi shamarran beekaa rafu waan taaneef hegereen keenya baay'ee fokkisaadha. Hegereen keenya dhukkubaan badu, wallaalummaan badu, dhama'uudhaan baduudha. Dhaloota hegereen qabne. Waliif na'uu qabna. Waliif na'uu qabna. Ofiifis na'uu qabna. Deddeebi'uudhaan viidiyooleen garagaraa kan dhiirri shamarran keenya irraa waraaban, kan shamarran keenya dhiira irraa waraaban, miidiyaa kana gubbatti saba xiqqeessuu, haadhaa abbaa hamilee cabsuu, durba keenya maraachuu, dhiira keenya maraachuu, hamilee cabsuu, gabrummaa, Minilikii fi wanni biraa jennee nuti himannu caalaa gabrummaan kana caale. Shamarran keenya wajjin biizinasa akkamtu eegalame, jaalala ja'ameetti galama, jaalala ofiif murree murteeffannu tiiktookii fi feesbuukii irratti. Jaalala maatiin nuuf hin murteessine, waaqni nu uume, rabbi nu uume nuuf hin mirkansine kan nuti ofiif murteeffannu. Ofittummaadhaan. Dangaa gallakkisuudhaan kan ka'e, dallansuu fi balaa fi abaarsarraa kan ka'e kun ta'a. Yeroo ofiif murteeffanna jedhe, Rabbirra nuutu beeka jedhe, Rabbi nikaa godhadhaa jedhe. Maatii keessan nikaa godhadhaa jechuun maatii keessan ragaatti fidadhaa maatii keessan irraa kabaja wal fuudhaa jechuudha malee waan biraa jechuudha miti. Akkuma amantii qabettu. Haasa'u kabeenu. Nuti garuu maatii keenyaan hin ta'u akka Rabbiin nuun jee kun hin ta'u ofiif murteessina jennee maatii keenyas ofirraa ignoor goone Rabbis ofirraa ignoor goone aadaa keenyas ignoor yeroo goonu maaltu dhufa? Salphinatu nutti dhufa. Nama jaalannuun salphinni nutti dhufa. Nama nu jaalatutu nuuf amanamaa ta'uu dhiisa. Jaalalli galma ga'uu dhiisa. Yeroo san hamilee cabuu maraachuu nutti fidaa jechuu keenya qullaa saaxil nu baasa. Dhugaadha moo dhugaadha miti? Dhugaadha. Balleessaa keenya yoo amanne malee balleessaa irratti waliif hin tumsine. Abadan. Anu balleessi keessan nan qalama malee balleessa irratti isiniif hin tumsu ifiif hin tumsu. Ifa. Balleessuun safuudha miti. Badii keenya wallaaluudhaa fi badii irratti waliif tumsuudhaatu safuudha malee. Ifa.
isin ilmaan haadhaa fi abbaa kabajamaa irraa dhalat dargaggoos ta'e shamarran ofiifis kabajamoo dargaggoo fi shamarran babbareedduu Oromoo kan taatan akkasumatti saba kabajamaa bareedaa saba Oromoo irraa sanyii dhalattanidha. Kana beekuun waan guddaadha. Akkasumatti amantii gaggaarii ummata qabuudha. Ummata ulamaa'ii gurguddaan, hayyuu gurguddaan, beektonni gurguddaan, beekumsi gurguddaan halkanii guyyaa itti roobuudha. Kana biraa, kana hunda biraa osoo ummata dargaggoo fi shamarran beekaan keessa hin jirre, ummata beekaan keessa hin jirre of fakkeessuun galata beektotaaf dhabuudha. Galata Rabbiif dhabuudha. Halkanii guyyaa sheekkan kun amantaa kamiinuu paastaroonnis cubbuu akka isin hin daleen sabboontonninis hayyootanis miidiyaa garaagaraatiin halkanii guyyaa isin jijjiiruudhaaf isinitti lallabamaa jira. Hanga wareega lubbuu isinitti kenninutti wanni nuti isin jijjiiruudhaaf hin ta'in tokkolleen hin jiru. Osoo nuti kana taanee jirru jechuu keenya. Dhadhamaanee isiniif isintu nama nuuf ta'a jennee dhadhamaanee osoo jirru shamarran akka keessanii bosona keessa. Osoo moodee san qabne maanistireeshina ofirratti gannaqaa osoo isiniif qabsoitu dhiirri akka keessanii injiraan ofirratti gannaqaa wayyaa jijjiirratoo osoo hin qabne isinitti qabsaa'ee dargaggoo fi shamarran kabajamoon qeyroo bilisummaa Oromoo qarree fi qeyroo bilisummaa Oromoo quba qabdan jechuudha. Miliyoona meeqa isin fuula duratti rashanamte jechuudha. Isin jijjiiruudhaaf obboleeyyan keenya jijjiiruudhaaf isin jijjiiruudhaaf Arsii kiyyaan jijjiirechuudhaaf Harargee kiyyaan jijjiirechuudhaaf Jimma kiyyaan jijjiirechuudhaaf Wallagga kiyyaan jijjiirechuudhaaf Walloo kiyyaan jijjiirechuudhaaf Iluu kiyyaan jijjiira Boorana kiyyaan jijjiira Gujii kiyyaan jijjiira Baalee kiyyaan jijjiirechuudhaaf Tuulama kiyyaan jijjiirechuudhaaf Salaalee kiyyaan jijjiira jechuudhaaf kan lubbuun isaanii isinirratti wareegamee isinirratti gurra'ame jechuudha. Fakkeenyaaf Hacaaluu Hundeessaa qabadhu. Isinii jecha isin jijjiiruuf akka isin akkana taataniif miti. Abduu Jabbaar Abukaatoo Mirgaa Laali isin jijjiiruuf kan gurra'ame fuula keessan duratti miti. Dammaqi. Muhammad Amin fuula keessan duratti gurra'ame miti. Maaliif isin jijjiiruuf? Isin irraas dhiiga obboleeyyan keessanii san galmaan ga'e osoo hin taane dafqa san biyyatti laaquu du'aa olii nu ajjeesu dhahuun isinitti jirta miidiyaadhaan. Yoo akkana ta'e isiniif qabsaa'ummaa barbaachisa. Yoo isin akkana taatan maa barbaachisa? Hin barbaachisu. Laal. Dhiirri keenyaas shamarran isin jaaladha ja'an jaalala waan jaamuun soba jaalala qulfii maatii irraatti hin qabne viidiyoo siirraa waraaba viidiyoo waraabummaa barbaachise namni jaalatu ija qofaan wallaalee gayaadha ija qofaan yoo wallaale fedhii walirraa qabu sanni baha
Video radio taane kan dhaggeeffatu. Maaliif barbaachise? Video irraa waraaba. Shamarran tokkoo fi lamaa miti. Video irraa waraabe san booda maallaqa fidii ja'an. Maallaqa fidii ja'an yookaan sitti hin gallakkisaa ja'an. Ijoollee baay'ee dhukkuba kana dhukkubsatantu jira. Maallaqa ji'atti isin maatiif fi gargaartu. Video kana natti gallakkisa jettee maallaqa itti kenniti. Ammas ji'a yeroo isin daleeyti video irraa waraaba sitti hin gallakkisa ja'an isa of qallabsiisaa video sanin jiraata jechuudha. Roobaan jireettiin kun. Video shamarran keenya hunda isaa gadi nuu baasa. Maallaqa tokkollee ittiin kennina. An obboleessa keessantu jira. Hunda video ijoollee shamarran keenyaa gadi baasa. Hin kennitu maallaqa isiniif. Gadi baasa. Nuti dokumentii gaafa gabrummaa jenneetti shamarran keenya waan gabrummaan shamarran keenya godhe jennee. Malee shamarran keenya maqaan ture isin. Jaalalaan sobdanii video irraa waraabdanii maallaqa isin maatii isiitiin gargaartu obboleeyyan fiitiin gargaartu isiidhaan sodaachisaa irraa guurta waan ta'eef. Video isaanii guutuu isaa nu gabbaasa. Guutuu video isaanii gabbaasa. Meen kennaniiti gabbaasa isin warri dhiiraa. Gadi baasaa nuti immoo dokumentiidhaaf keenyee waan gabrummaan shamarran keenya godhe gabrummaan jaalala shamarran keenya godhe jennee dhiheessina. Isin nyaapha waan taataniif osoo hidda taatanii hiddi xannachaaf dhiiga waan ta'eef. Hiddiiddaaf dhiiga xannachi garuu hin dhiigu. Ifa. Dokumentii isaanii waan gabrummaan shamarran keenya godhe biyya ormaattis waan namni keenyas isaan godhe. Diinaan bitamee shamarran keenya viidiyoo irraa waraabuudhaan miila irratti jaalalaan sobuudhaan shamarran keenya maallaqa irraa saamuudhaan gabrummaa olii shamarran keenya kabajamoo jireenya isaaniitti taphate jennee dokumentii isaanii qabanna malee shamarran keenya hin tuynu. Kanarraan gahee ifa. Akkasumatti tadhiiraatis as baasa. Warra shamarraniitis as baasa. Waan barri gabrummaa ummata keenya burjaajeessuuf sammuu dha'uudhaaf gabrummaa sammuu dha'uudhaa bar ummanni isin irraa dhalattan hammam akka sammuun isaa dhaawamu ni beeytan yoggaa viidiyoo kana arge akka isin godhatan kana yoggaa arge ulamaan mataa dhaawama paastaroota mataa dhaawama beeytota keessa matatu dhaawama ummanni ni nani halkanii guyyaa jijjiiruuf ijoolleen anti qabsaa'u kanaa matatu nu dhaawama funyaantu qabnan iyyatu bu'aa waan ta'eefi ijji nuti isinitti ilaalluu fi itti isiniif laaltan garaagarummaa guddaadha qaba. Nuti onnee keenya kana caalaa itti isin laalla. Isin jaallanna. Akka malee isin jaallanna. Isin jaallannaan lubbuu isinitti horeena waan ta'eef isinitti maraanna waan ta'eef. Jaalalli isinii galuu qaba malee. Hamma jaalalli isin jaalannu isin hin galinetti. Jaalallee dhugaan argattan. Abadan. Halkanii guyyaa isin itti lallabnee isin barsiisaa jirra waan ta'eef. Halkanii guyyaa. Laal. Nuti jijjiiramtanii akka isin xayyaara kaleeytan oduu kaleeytanii miti. Akka keemistirii fiiziks kaleeytan
qabeenya naka gurguddatan waa'ee qabeenya waa'ee biizinesa miidiyaa gubbaa akka dubbatan kana malee waa'ee shigiree fi milmee waan hin jirre waan akkana akka dubbatan miidiyaarra akka maraattan viidiyoo walii gadhiisuudhaan fooloweeraa fi maallaqa sabiskiraayib akka argattan kun funaantummaadha. Inni kun viidiyoo shamarran keenyaa gallakkisuun maallaqa funaannata. Jireenya roobaan jireetti. Ofirratti ragaa bahu, of arrabsuu sabummaa. Eenyummaa arrabsuu, eenyummaa ofii ajjeesu. Rasaasaan si ajjeesu wayya eenyummaa kee bifa kanaan ajjeesu mannaa. Obboleessu. Beekumsaan sitti haasa'u kanaan dammaqii. Yoo dhugumatti ati obboleeyyummaa beekte. Dhugumatti jaalala beektanis. Waan isin hin jiru kanaaf xiinxalaa. Hunda keetiin baana. Nama tokkotti miti. Ofittis quban qaba. Sittis quban qaba. Ofiin gargar baasee isin hin beeku. Guutuu kee kakkuta kudha tokko. Ati barbaaddu arsittiif beeki. Barbaaddu argettiif beeki. Barbaaddu jimmattiif beeki. Barbaaddu tuulamattiif beeki. An garuu Oromottiif beeka. Isinis Oromottiin beeka. Obboleeyyan kiyyattiin isin beeka. Kana achi waan tokko hin beeku. Isin hambatti of beekaa dhimma keessani maal na galchaana. Dammaqaa fi rafaan tokko miti waan ta'eef. Ifa. Akka nama kana miti. Yeroo waa balleessinu maqaa kutaadhaa kaasuu adiif. Maqaa kutaadhaa kaasuu adiif nu. Akka dhuunfaa kiyyatti hin balleesse. Akka dhuunfaa kiyyatti. Yeroo hin balleesse badii xiyya san babal'isuudha miti. Waan hin balleesseef Harargee jechuun qabdu. Jimma jechuun qabdu, Arsii jechuun qabdu, Wallagga jechuun qabdu, Tuulama jechuun qabdu. Boorana jechuun qabdu, Gujii jechuun qabdu, Iluu Abbaa Booraa, Walloo jechuun qabdu. Anatu balleesse waan ta'eef anatu gaafatamu. Jimma jechuun, Arsii jechuun, Harargee jechuun saba jechuudha. Saba jechuudha. Sabni badii xiyya keessa waan seenuuf hin qabu biyyi kabajamaa obboleeyyan kiyya. Malageessanii. Biyyi kabajamaadha. Ofiis xureessine lammatan bas biyya xureessuutti deemu maali? Saba xureessuutti deemu maali? Saba miti kawaa balleesse nama dhuunfaa. Laal. Walii galee. Kanaaf ammas eegan hangas jedhee booda viidiyoo eenyumaaf abbaan si jaalatu jaalala dhugaa si jaalataa miti maatii keetirraa qulfii fudhatee haa dhufu kan siin jeessanii. Rileeshnshiippiin ni jira. Walqaa dhimuun ni jira. Walqaa dhimuun ni jira. Walqaa dhimuun ni jira. Rileeshnshiippiin ni jira. Ergaa wal dabarfachuun telefoonaan ni jira. Waan jiru. Garuu ergaa wal dabarfachuu keessatti jaalala waliin bu'uureessuu irratti viidiyoo waan barbaachisuuf hin qabu. Qaamaan si argachuu qaba waan ta'eef. Ifa. Ifa. Qaamaan si argachuu qaba. Viidiyoon osoo hin taane kan si argachuu qaba. Ifa. Kana murteessi. Yoo inni sun ka didute kan dinneetu jira kasi kabajuutu jira waan ta'eef.
osoo maatii kee hin kabajin, osoo maatii kee hin jaalatin, seera maatii keetiin eegin, dhiirri sunna jaalata yookaan dubartiin sunna jaalatte ittiin amanin hin jiru. Jaalalleen dhugaadha maatii kee kabaja. Si kabajuun dura maatii kee kabaja. Hawaasa kee kabaja, aadaa kee kabaja. Rabbii si uume kabaja. Ifa. Maatii kee kabajee maatii keetirraa ni kan sin fuune. Qulfii maatii keetirraa hin finne. Maatii kee bira sin geessine. Akka intala abbaa hin qabne. Akka intala sanyii hin qabne. Viidiyoo kan kee ergi. Eenyubbaa isaati. Ati yoo eenyubbaa keetiiti ka fuutee viidiyootti ergitu. Maal isaa abdattee taati qilleensa abdattee moo? Eessatti isa beektaati viidiyoo gaa ergitu? Ati yoo isitti viidiyoo gaa ergitu eessatti isii beektaa? Qilleensa isii abdattee moo maal abbaa keetii isii abdattee viidiyoo ergitaa? Kanaaf relationship waliin dabarfadhu. Waliin dabarfattan, waliin haasawa, dargaggoo fi shamarran waliin haasawan. Kun waan jiru. Viidiyoon garuu maali? Isumaahu yoo maallaqa naa kennitee malee viidiyoo kee gadi lakkisa jedhanii wal doorsisuudhaan shamarran meeqatu siree gubbatti gale nuti maqaa isaanii hin qabu. Dhiira meeqatu hamileen isaa cabee jechuudha. Kana jechuun saba Oromoo kan caccabsu jechuudha. Dhaloota Oromoo mataa dhawwu jechuudha. Kabajaa Oromoo mataa dhawwu jechuudha. Hayyoottan Oromoo mataa dhawwu jechuudha. Nu ajjeesu jechuudha. Nu dhamaasu jechuudha. Nu maraachuu jechuudha. Rasaa sangiinni nu fixu nu wayyaa. Isin akkana ta'urra, isin akkana godhurra, isin akkana ta'e isin argurra dhabamuu nu wayyaa. Wallaahi dhugaa rabbiitiin isin. Angama kiyyaan nama shanyiiti narraatu kun fedhu duunaa wayyaa akkanatti sagal na gubunaa wayyaa nama shamarran biyya xiyyaattis tokko nama dargaggoo biyya xiyyaattis narraatu kun fedhu du'ee badunaa wayyaa du'ee labamuunaa wayyaa akkana ta'uu mannaa akkanatti isin arguu mannaa. Yeroo isin jaalala isiniin jedhan Oromoo hoggaan isiniin jiru jaalala sobatii miti. Isuma dhugaa isiniin isin jaalladha waan ta'eef. Qoosaan as keessa jiru. Sharmuunni sharmuuxaa kabajaa qabdi. Sharmuuxa nama waraaba harkisanii mana bunnaa beekte keessa. Maallaqa sirraa fudhatte si hojii bultii. Kondomii malee lasin dabalamee isin jetti. Viidiyootti dhiyaachuu sittin dhiiftu. Kondomii malee itti dhiyaachuu sittin dhiiftu. Ati kanuma banamtu maali? Maa jechuudha. Dhiirrinis hoggaa mana bunnaa beetii deemtu ummataan baasan akkasi kabajee hojii biiraa maaqatta miti. Teenya tanarraa maallaqa fuutee sanii hojii bultee biiraa keefi naqaa bulta miti. Miskitiitti teenya irraa saamtee viidiyoo siitii fi maal jette. Isiidhaaf kabajaa qabaatee teenya tana lafa dhiitte jechuudha. Kanaaf rabbi isin dhawa jechuudha. Dallansuu isinitti fida. Kana hundarra rabbi sodaachuun, waaqa keessan sodaachuun, maatii keessan kabajuun, walaba isin baasa akkasi achi dallansuu rabbi isinitti fida jireenya keessan balleessa. Egeree jireenya keetiif baay'ee gadheedha. Cimsee teessee cimsee. Haadha manaatilleedha yoo manatti dhiiftee biraa deemte haadha manaa teetitti lixanii haadha manaa kan kee viidiyoo waraabanii biyya sana fa'aa keessatti waan taane hojii godhee dirqamaan viidiyoo waraabee sin gallakkisaa jee maallaqa irraa gurrataa akkanatu eegalame. As keessatti biyya alaa keessatti illee dubartoonni waan biyya alaa kanatti fitti hin dhiifneef viidiyoo dubartoota waraaba dirqamaan itti utaalee jechuudha. Mana kee keessatti illee eenyumaa dhiira kam dhiifte
Fedhu obboleessa kee haa ta'u, fedhu abbaa fedhe haa ta'u dhiiftee hin deebin. Viidiyoo waraaba maallaqa fidi jaan booda. Obboleessa. Dhugaan beekumsi isa kana. Viidiyoo waraaban haadha manaa kee kana dho'isaadhaan ati hin beektu. Viidiyoo kanaa sodaachisa maallaqatti kennitee jechuun sirraa fuute. Obboleeyyan keenya. Hallitti jirtu isa. Dubbiin bakka kana malee waa'ee dhimma siyaasaatiin wal fixuudhaatii miti. Waa'ee dhimma siyaasaa soitaati. As jirti dubbiin. Bakka kana hidda osoo hin dhaabin jirma dhaabnan hin danda'amu. Dhaloota sammuu isaa bilisoomsine, biyya isaa bilisoomsine, jiruu isaa bilisoomsine. Dhaloota sammuu isaa bilisoomsine, siyaasaan bilisoomsuu hin dandeenyu. Jalqaba siyaasaa jiruu isaatiif barsiifna. Dhaloota sammuu isaa bilisoomsine, diin islaamiinis amantaa kamiinuu bilisoomsuu hin dandeenyu. Amantaa kamiinuu. Amantaa kamiinuu. Nama if bareetu amantaa ofii bara. Osoo if hin bariin amantaa baruu hin danda'u. Yoo if bare an nama ta'uu bare rabbii na uumeetu nama godhee na uumee bara. Osoo nama ta'uu isaan barre yookaan hin barsiifne rabbii isa uume baruu hin danda'u ilmi namaa of rabbise waan ta'eef. Jalqaba nama ta'uu isaa isa barsiiftaa jechuudha. Sirriitti isa barsiifta. Arra seera keenya facaasanii gara nu faffacaasaniiti malee seera kana. Haa ta'u immoo beekumsa garaagaraatiin isinitti iyyaa jiran jechuu keenya. Beekumsa hordofi. Beekumsa hordofi. Iccitii waliin baasin. Waan takka waliin gootee iccitii waliin baasin. Badiin babal'isin. Badii sana achumatti dhaamsuu danda'i. Badii balleessitee meetis gara rabbii dheessi malee hin maraachin. Balleessitee jirta. Baganuu balleessite tole. Of maraachuudhis. Gara rabbii keetii dhiifama. Dhiifamaa gaafan. Badii irratti garuu waliin deeggarru. Abadan. Abadan. Maaliif shamarran keenyarraa seeraan heerumanii seeraan ilmaan dhalchanii barsiisuu qofattiin amana. Dargaggoon keenyas shamarran keenyas. Nuti irra qabsaawwan ilmaan fi guddifachuu jireenya fi jiraachuu wanni dadhabeef akka isin ilmaan keessan barsiifatanii guddifatanii. Nuti dhabnee isinis dhabuun qabdu. Beekumsaan isin jaaraa jirre jechuu keenya hordofuu qabdan. Gara amantiitiinis rabbi kadhachuudha qabdan. Ummata rabbiin hin bilisoomsin qabsaa'aan fedhe bilisoomsuu hin danda'u. Bilisummaan gabrummaatti fakkaata. Of tuffataa. Dallan sun rabbiitis akka isinitti dhufuun feenu. Guddaa wanni nuti hin feene dallan sun rabbii akka isinitti hin dhufneefi. Dhaggeeffadha. Namni marroo fi abiyyi faan araara of jidduutti akka buusan barbaadaa miti. No an kanan barbaadu. Oromoo fi Oromoon wal lollee nagaatu jidduu jirattiin amana. An araara eenyuu fi eenyu jidduutti buusuu barbaada beektaa? Rabbii fi nu jidduutti. Lolli guddaan rabbii fi nu jidduudha jira. Cubbuu keenyaaf. Marroo fi abiyyi jidduu osoo hin taane. Ani immoo rabbii fi nuti walitti araaramuu, Oromoo fi rabbii walitti araaramuu, namaa fi rabbii walitti araaramuttiin araara kana kadhadhaa jechuu laa ilaaha illaa anta subhaanaka inni kuntu mina zaalimiin.
ati marroo faa foota marroo fi abiyyi faadha nagaya jidduutti uumneetti hoota laa rabbii fi abiyyi jidduttis marroo fi rabbi jidduttis anaa fi rabbi jidduu fi saba oromootii fi rabbi jidduttis nagayni bu'uudha qaba. Nagaya rabbi biraa bu'eetu nu jidduutti nagaya buusa malee nagayni rabbi biraa nuuf hin bu'in nu jidduutti nagaya buusuu hin danda'u balaa buusa malee. Lolaan dhumna beelaan dhumna faca'uudhaan biyyarraa dhumna wal zallamuudhaan wal finna jechuu keenya. Bineensa walitti nu taasisaa jechuun nagayni yoo rabbi biraa nu dhufuu baate nagaya rabbi hojii yoo uummachuu baanne ifa. Kanaaf rabbii fi nuti walitti araaramuu qabna. Rabbii fi nu jidduutti nagaynii fi raammanni bu'uudha qaba. An Oromoo fi rabbii walitti araarsuudhaa deema. Laal bakki dubbiin jirtu bakka kana. Yoo nuti rabbiin toleen mootummaan biyyaa maal godha nagaya buuse marroo maal godha? Waan rabbiin cufe eenyuu banuu danda'a marroo banuu danda'a abiyyiin nurraa banuu danda'a lakkii eenyuun nurraa banuu danda'u waan rabbiin cufe cufee jira jechuudha. Nuti isa biyyittis marroottis ni cufe jechuudha. Yoo haasoo kanatti haasoo ni jettan akkana miti. Lubbuun keetu ofiif sitti of cufti. Kanaaf dhiifama rabbi nuuf haa godhu. Waan wal gooneefis waan wal godhuu teenyuufis akkatti jiru kanaaf. Ifa. Akka malee isin jaaladhe isin kabajaa. Ifa. Kutaa tokkotti akka qofa qabnu miti. Guutuu keenya hin baana. Viidiyoo tan hoggaa waraabuu qulfiin malee hin banamin yeroo hin jiru tokkotti qofa laadheeti miti. Hunda keenya. Obboleettiisa keenya tokko akkas ta'e jechuudha. Hunda keenya toliin ta'e. Obboleettiin teenya akkas taate jechuudha hunda keenya toliin ta'e. Dubbii gabaabsuun akkasi. Dubbii babal'isuudha miti. Badiin badiidha inni murteessuudha. Ofirratti. Gaariin gaariidha. Dubbii gabaabaa. Dubbii gabaabaadha. Har'aan tana carraa walii bannu. Viidiyoo kiyya waraabeette maallaqa deemtee kennu jaalala hoo maallaqaan bitachuu maali? Yoo maallaqa walii kennite walii kenni malee maal jechuudha? Jaalala maallaqaan bitachuu maali? Jaalalti gubboon malee gubbatti nuuf haa baatu. Dhugaan gubboon malee gubbatti nuuf haa baatu. Jaalalti gubboodhaan hin ta'u. Dhiira maallaqaan hin bitatin, dubartii maallaqaan hin bitatin. Akkanumatti walii kenni. Ifa. Ifa. Dalagadhu gajjiiti. Dalagadhu. Yoo dhiirri akkas malee hin jiranne dubartiin akkas malee hin jiranne dalagadhu. Dalagadhu. Kanuma. Dalagadhaa. Rabbi sinaa milkeessa jechuu keenya. Kanumaan qabaa jechuudha. Walii gallee miti. Maatii keenya haa kabajnu, haa sodaannu. Eenyummaa keenya haa kabajnu. Rabbii nu uume haa kabajnu. Gara biraatiin namni tokko hargi tuqe jechuudhaaf yookaan jimma tuqe jechuudhaaf yookaan si komando tuqe jechuuf yookaan tuulamaa fi
salaalee tuqe jechuuf walumaa galatti Oromoo tuqe jechuuf soba irra kaayuu hin qabnu akka amma Hamzaa Hashim soba cubbuu irra kaayuu hin qabnu waan inni hin qabne irra kaayuu hin qabnu dhimma dhuunfaa ammas akka dhimma dhuunfatti gaafatta malee namni Jimma tuqe namni Harargee tuqe kana no Harargeen saba obboleeyyan kiyya Harargeen eenyumaaf si komandoof biyya siiti Harargeen Jimmaaf biyya siiti dhaggeeffadhu Jimma Harargeedhaaf biyya malee hambaa miti yookaan biyya ormati miti si komandoo nuuf biyya malee shanyiidha malee hambaa miti waan akkanaa kana keessaa yaada du'aa kana keessaa yaada du'aa kana akkanan oofu kanatti oofu meeshaa halkanii guyyaa bar sumattiin oofuttu jira bar akka ati beektutti haasawa ati beektu jaalala yoonarraan baranne asabaatillee ta'u waliitillee maali eebbisa addunyaa kan beeytaa waaqoo guutuu kan beeytaa jarraa abbaa gadaa kan beeytaa nadii gammadaa kan beeytaati yoo osoo nan beeyne Hacaaluu Hundeessaa kan beeytaati maa jechuudhaati maalaaf jedhee tun ofumaa hin beeytu yoo na laalte garuu guutuun kee jaalalli hedduu sii gala hiikni jaalalaa siif gala hiikni jaalalaa siif gala Harargeetti dhaladhu shanyiin kan keessii koof mandoo ta'uu shakkii tokko hin qabaatin Walloo ta'uu shakkii tokko hin qabaatin Jimma ta'uu shanyiin kan kee shakkii tokko hin qabaatin shakkii tokko Boorana ta'uu shanyiin kan kee shakkii tokko hin qabaatin gosti tantee Harargeedhaa miti gosti tantee Oromoodha an arsooma kiyyatti shakkiin qabuus hin jee baadha arsooma kiyyatti shakkii tokko hin qabu Macca ta'uu kiyyatti shakkii tokko namni naan kennu an Jimma namni naan kennu Jimmummaa namni naan kennu tiyya waan taateef naman kadhadhu Tuulamummaa Salaalummaa namni naan kennu Harargummaa namni naan kennu si komandummaa namni naan kennu Wallaggummaa namni naan kennu Karrayyummaa namni naan kennu Gujii Booranummaa namni naan kennu eenyumaa uu kadhadhee irraan fudhadhu waan kiyya waan ta'eef ittiin dhabama ittiin jiraa yoon jiraadhe ittiin jiraadha yoon dhabame ittiin dhabama arsooma kiyya yoon jiraadhe ittiin jiraadhe yoon dhabame ittiin dhabama akka irraa of kusadeen beeku Harargooma kiyya yoon jiraadhe ittiin jiraadhe yoon dhabame ittiin dhabama jechuudha Oromummaadha waan taateef Tuulamummaa kiyya Salaalummaa kiyya Jimmummaa kiyya Wallaggummaa kiyya Wallummaa kiyya ittiin dhabama iluu abbaa boorummaa kiyya Booranummaa kiyya Gujummaa kiyya ittiin wareegame jechuudha Oromummaa kiyya waan ta'eef dhugaan jiru kun jaalala kun dammaquudha beekuudha Zibaasin kee warra Harargeetii warra Jimmaatii warra Minaaminii haasa'oo zibaasin kee dhiisi kana keessaa bahi mi'aama Oromooti kalas gosti Oromoo biiti teessan maqaa garagaraa itti moggaafattanii jirtan
abbootii teessanitti isinii moggaase miiraas abbootiin keessan isinii kennite wursii abbootii teessanii. Ati lafa tantee Jimma jaadduun wursii abbaa keetiiti. Harargee jaadduun ati immoo Baalee jaadduun ati Asallaa jaadduun ati Jimma jaadduun ati Wallagga jaadduun wursii abbaan keessan hoggaa lafa isinii kennu. Abbootiin teessan abaabileen teessan. Abbootii teessaniif hoggaa lafa kennitu lafti maqaa qabdi waan ta'eef lafti Oromiyaadha. Biyyi teessan Oromiyaadha. Atis hoo ilma kiyya maca ilmaan kan kee hoo kanaan guddifadhu. Atis ilma kiyya bareento hoo Arsii kee ka bareentoo kanaan guddifadhu. Harargee teeta bareentoo kanaan guddifadhu. Shawaa kee ka bareentoo Tuulama kee ka bareentoo ilmaan kee kanaan guddifadhu jee abaabileen keessan isa kennanii maqaatti moggaasanii isiniif. Hootis Walloo kiyya bakka tana jiraadhu. Akkuma ammaan tana abbootiin keenya qabeenya nu hirtu kana ka. Ilmaan fiitiif qabeenya hiran kaleessas abaabileen keenya akkasitti hiran jechuu ilmaaniif maqaatti moggaasanii fi waliigalleerra miti akkas jechuudha. Kaleessas gurguddaa turtan har'aas gurguddaadha. Borus gurguddaa taatu. Rabbiinis gurguddaa akka isin godhu Rabbi sodaachuudha qabna. Uummata Rabbii wajjin ollolee dhabamu ta'uu hin qabnu. Kan obboleessi keessan Rabbiin akka nuti dallannu barbaadu. Cubbuu keenyaaf cubburraa of eeguu qabna. Fidhii nama jechuun nama fidhii of eeguu danda'udha. Iddoo irraan hamma haramnetti kan of gadinneeyniidha. Maal taate shamarran? Hadammeenu. Wayitoota akka Raayyaa fa'a, Shee Ameenii biroo fa'a, Shee Alii Jimmaa fa'a, yaa Muusaa Su'aalaa fa'a, Ahmadiin Abbaa Jabal fa'a, Ustaaz Sufiyaan fa'a, Dooktar Jeeyilaan fa'a. Meeqa. Hayyootan nutti nafne. Baqqalaa Garbaa fa'a, Johaar fa'a, Abiy fa'a, Mararaa Guddinaa fa'a, Piroofeesar Gabbisaa Hajjataa fa'a. Kan kanaatu isin keessaa dhalate. Tokko lama miti. Of tuffatanii of gadi naqummaa. Bareedinni keessa maaliin namaa gadi isin akka tiitisaa namni viidiyoo isin irraa waraabu. Maali nuti? Isumaa miidiyaa gubbatti ta'uu hin qabu. Nu jaalannaan nu jaalachuudha eenyummaa keenya. Aadaa fi seera qabna maatii keenya bira dhugeeffachuudha. Yookaan dhiisuudha. Haafu. Yoo jaalala wal jaalachuun badii ta'e nu biratti jaalalli sun haafuu kaa. Tabunnaa beetii hojjettuuf kabajaan hojii rafamaa bara. Kana nu godhuun harkaaf harma keenya muruudhaan garaagarummaa tokko. Gabaabsee jala muree. Ati tokko waraabdeetti kennitu. Ani sogaa waraabessetti kennu harkaaf harma keenya muruudhaan garaagarummaa tokko hin qabu. Ofii nu fedhu kaasu. Otoo laalanii dhiisanillee gaarii. Maallaqa fidii jaan maallaqa isiin maatiidhaan gargaarrattu. Yookaan maallaqa fidii ittiin. Akkasitti ijoolleen shamarran meeqa tamaraattee jirata. Ta dhokattee jirtu tan bahe. Abahu. Ambaatu kana nu godhe jennee dookumentii kaayyanna. Waan shamarran keenya irratti dhiira keenya irratti dalagame. Gabrummaadhaaf. Akkanatti viidiyoon waraabanii maallaqa nurraa guuraa turanii. Shamarran keenya irraa dhiira keenya irraa. Jennee dokumentiidhaaf kaayyanna. Kun hundi waan gabrummaan nu godhe. Waan wallaalummaan nu godhe. Waan bara wallaalummaa keessa taane jennee boru dhaloota keenya.
waan barree wallaalummaa nu godhe jennee dookumentii kaayyannee jechuu keenya akka nama. Kanaaf eenyumaa miidiyaa kanarraa miidiyaa irraa beekumsa haasawaa isinii yoo beekumsa haasawuu dadhabdee callisii kaa haasa'u dhaggeeffadhu siin jenna jecha isaa koppii godhi siin jenna. Filadhaa isiniin jenna. Akka namatti jaalachuun jaalaltaa ilaalu jechuudha miti. Maaliif akkas jaalatu qoradhu? Jaalalti viidiyoo walii erguu miti. Jaalalti wal dhungachuudha miti, waliin rafuudha miti. Jaalala jechuudha. Kana beeki. Jaalala jechuudha wal qunnamtii saalaa jechuudha miti. Jaalala jechuudha wal dhungachuudha miti, viidiyoo walii erguudha miti, qaama walii erguu jechuudha miti. Jaalala jechuudha namummaadha. Eenyummaa kan kee haa jaalatu. Namummaa kan kee haa jaalatu. Oromummaa kan kee. Oromummaa kee nama jaalatuut kabajaa siif qaba. Yeroo si jaalatu rabbiif jecha si haa jaalatu. Namni eenyummaaf jecha si hin jaallanne. Namni rabbii jecha si hin jaallanne. Namni maatii kee hin jaallanne kabaja maatii keetiin qabu. Na kabajettee na jaalatettee yaadin jechuudha. Kanaaf qushaasha immoo qushaashaa wajji goonee jee rabbi. Dubartii baalagee dhiira baalagee akkasiitii wajji goonee jee rabbichi. Dubartii gaarii immoo dhiira akka isaanii gaariidha wajji goonee jee. Jecha kana dhaggeeffadhu. Dhugaadha rabbiin godhee jira shakkii tokko. Dubartii baalagee dhiira akkasii baalagee isii rakkisutti goonaa jee. Yoo gaarii taane baalagee nutti hin godhu jechuudha rabbiin. Dubartii gaggaarii immoo dhiira akkasii gaarii gooneefi jee. Dhugaasaati. Dhiirri baalagee dubartii baalageedha wajji wal salphisa. Dhiirri gaariin dubartii gaariidha wajjin jiraata jechuusaati rabbiin. Wal sattara jechuun jecha rabbii badii irratti waliif tumsaa ati gaarii goote balleessi jechuu osoo hin taane yookaan soba dhugaadha ja'anii dhugoomsuu osoo hin taane waliif gandaan gosaan maaliin walii tumsanii of keessatti badii daraarsanii dallansuu rabbii ifirratti buusu osoo hin taane wal sattaru jechuun badii sana akkam balleessine irraa wal dhorkuu jechuu bifa nuti ol gorsinu. Kana wanni jennuuf akka dallansuun ummata keenyatti hin dhufneef jecha kana bira yoo dabartan guutuun kee dallansuudhaan dawamte jechuu kiyya. Rabbiin osoo sitti hin himin sin dhabamsiisu waan ta'eef. Anduus jiraadduus dabarfadheetiin jira. Dubbii gabaabadha. Waan ummanni gurguddaan isinitti dabarfachuu hin dandeenye na keessaan isinitti dabarfatanii jiran jechuudha. Sheekkan ulamaan gurguddaan osoo miidiyaa kanarra isin jala fiiganii paastarii meeqa osoo isin jala fiigu miidiyaa kana gubbaa isin barsiisuuf isin jala fiiga. Raayyaa afaan isin jala fiigu maali tiiktooka raayyaa tiiktooka siree warqee gubbaa rafuu qabaa barraayyaan sheemiin bar siree warqee gubbaa rafuu qabaa sheemuusaan bar siree warqee gubbaa rafuu qabaa sheelii jimmaa siree warqee gubbaa rafuu qabaa amadii labbaa bar siree warqee gubbaa rafuu qabaa. Doktor Jeelaan siree warqee gubbaa rafuu qaba tiiktook jala fiiganii ustaaza tolii nafni isin jala isin barsiisuuf isin qabachuuf dallansuun nurraatti dhufa akkamisi galuu didanne qaanjii hariifa ta'e ka ati nu caalaa ati hariifaati ati nu caalaa uffata beeyta shit an halkanii guyyaa si jala fiigutti hin jiru sirratti maraataan jaamne an maal balleesseeti donqooroon hundi. Adeenyu jee malee
انت اللي جيسه قربا كيف دواني نوبليس كيسين ما تين كيسين دقيقة شيكان كيسين بيتوني كيسين دقيقة دي موبليس كنا كبات في ده هاسو كنا كباتو سيرتي अब सो करने चाले फिर दे जाले ला करने चाले दे फिर और उम्मा करने चाले सो का बात बासी सबोन उम्मा करने चाले अमंती करने चाले हो का बात बासी हारिफ उम्मा करने चाले अम्मा युम्मा करने चाले हो का बात बासी मजा खफूरान तो किता अंबासो तका अम्मा या फिंजो इंगेसो मुचा الدنيا ده لوجي لا الدنيا ده عارف ما يتعب وانا تركتين بيني وانا تركتين بيني في ورا كنت نجيبتو مالك تركينيتي بار اركينيتي بار ربي ملك نجيب اركينيتي زيرو تو اركينيتي شيطان الرا برني انلال شيطان الرا برني تيمبر بكم سايسة ديبسي دوكي راكاسو تجيرا بار دوكي دورا شيطانو مرين عمل امبرد چلسي اكت انما جلسو وان اني دلقو توفتا سا دوغي دي شيطانا يلا اتغرغلي دوكي راكاسو يسو مكان اكنا گنگلچي شيطانا كنا بوكسي إذا سوداتا مالا شيطانا سودا ديمبي كوني بيكا ichiti sa دوكي كان راكاسو ني بيكا ميكا تنين تنباسي ني جيرانغني الدنيا دلغودي كان دوكي راكاسو تاو أجارة ساتي اللي يسلي دكاوا كان سنين قبرو ما سايلا سيباسو جيرو توفتاسا أفان نفسي جابيكا سيكلا أما كان سنجي سيكلا شيطان الرا بردتين دون شيطان الرا برد لا أكمل الرا برد أكمل تكنني مالك دلقو إلما نما كان أكمل تكا قبرو همسي توفتا كمينة كنسي مالك كني قدو كان الرا بردتين akkuma nabiyyi Allah Muusaa mana Firoonaa taa'ee tooftaa Firoonaa jalaa baratee itti garagale. Anis akkasumatti itti garagalee jechuu kiyya shayitaana irraa baradhee barame. Dhukkee irraa kaasee amma na sodaata. Akka nama daffaru kanatti akka isin daffaru kana shayitaaniin nan daffaru kana. Halaalaan na dheessa. Maaliif tooftaa isaa waan hin beeku? Waan hin dandeenyeef ni beeka. Sirri wal beeka. Sirri wal beeka. Kanaaf isaaf hin gabroominaa jechuudha. Lubbuun tiyyetunis ni beekti. Isii tanaas waan isiin jettu jala deemeetiin waan hunda godheef hoggaa isiin Ameerikaa jettu, hoggaa isiin Suudii jettu, hoggaa isiin baalagummaa jettu, hoggaa isiin maal jettu, waan hunda jala godheetiin hoggaa isiin maal jettu, waan isiin jettu nafsiyyaa tanaas godheefiitiin dhumarra kijibduu ta'uu sii himeefi. Atis rabbiif bulto jee irra jedhee isiinis sirriitti na sodaatti. Nafsiyyaan kiyyatu. Iccitii isiitiin beeku hoggaa isii waan ta'e gatiin isii dhawa. Taa'ee gatiin jira. Isis tooftaa isii nafsiyyaa xiyyaas tooftaa isii irraa bareetumaan akka kubbatti taphatti jira. Sheexaanaas isis. Waan akka fiduu hin dandeessu. Isiin irbica jechuudha rabbi jala jirti waan ta'eef. Mootummaan kan rabbiiti. Himbuluga lubbuun tiyya nan bulchitu gaa abadan akka rabbiin jeesantu na bulcha malee himbuluuf lubbuma tiyya tanaaf maaliif himbulaaf isiin rabbii kiyya moo isiin na ajaja moo maaliif akka rabbiin fedhutti anis lubbuunis waliin ajajamna malee yaa ayyatu annafsan mutma'inna irji'i turji'i ilaa rabbiki raadiyatan mardiyya fadkhulii jannati. Beriga bapa dah kanan ni sih dah wajib juga. Ire jungka fedisa guru dan dau. Jihad nafsi ya Rasulullah ni sana.
موتي ربين يصير ربي تشركوا ديدو نفسي جادنا أجد ربي بافتي أجد بلا ديم بلسي سنجد ديم زنا قد ديم مال قد ديم أكنا قد سنجد ديم نمزل مسنجد ربي نمزل مسنجد ركي أكنا ميتة ربي مرمتي نو يتتي أتي ربي خي يتتي سرجتي باتا ديم سيتان أمد بيتان نكيس أبهي وأنا سيما قرأت بكم سبق كفيت كناف أف موي نما يفمويت نما مو يونا بسيجات موي نما مخانا حسد أف تاتي جراتو تتا ولا لما رابسد بكم سيرودو كونديم بكم سغوتون عمر سنتبت نما على سبافتي أتوف قبرات هاتيجو كناف أكمل السنجارة دي سنكبجا سنجيتي يكبجا مو ربي سناجرا جسو ربي رحمة سادي فما سانو فاقودو أكسيتي نوجرادا ملكاوا إسيتنا رمسين ننكبو ربي رحمة نوفاقودو أرارا مسانو فاقودو أنوار كدير كبجمو كماندو كيا بالرا يونايتد كينغدم أنوار حاجي أكملتي ساكيا بالي كانت تنادلتي أجايبا أمم أجايباتي سوري سكيني كبجما أجايباتي جرو كيو كنرات وانا ستقولوا كان isin kofarratin se bakkayyuu deemeetii lallaba biyya tana keessa walitti qabadhee shanyii tana yaa obboleen dubbii afaaniin beeku jaalala afaaniin beeku isin jaalachuudha hanga isin lubbuun tiyya dhabamtutti isin jaalachuudha galata jaalala isin irraan barbaadu dubbii gabaabaadha jaalala si barsiisu kanaaf milkaawa ni milkooytan immoo haa tollu ni milkooytan ummata seeraan heerumu ummata seeraan wal fuudhu ta'uudha qabna hojjetachuu qabna hojjetannee seeraan wal fuudhuudha qabna maatii keenya irraa seeraan gargar ba'uu qabna ulaagaa tana qabadha seeraan maatii keenya irraa wal fuudhuu qabna seeraan yoo walii galuu dinne maatii keenya irratti gargar ba'uu qabna yoo waliin jiraanne ilmaan keenya gurguddifnee biyya dhaalchisuudha qabna barsiifne kana hojjetachuudha qabna anis isinis jireenya gabbataa ta'e jiraachuu qabna rabbi gabbarree milkaa'uudha qabna easy akkanumatti fuudhaan ani feerumsiisuu fi fuudhaan ani intala ofitti heerumsiisu kanuma miidiyaa gubbaan ani ofitti heerumsiisu miidiyaadhaan wal barra maatii bira wal geeffanna miidiyaan wal qunnamtii fi malee ittiin wal fuudhuu fi miti namni keenya irra baay'een inumaa dhiifnee jirraa'u qaama keenya qofaan mana bula malee lubbuun teenya miidiyaa keessa bulti feesbuuka keessa tiktook keessa rafaa bullaa bara manni lubbuu teenya feesbuuk keessa manni qaama keenya mana keenya keessa qaama keenyatu mana jira malee lubbuun teenya feesbuuk keessa rafaa bulti tiktook keessa rafaa bulti qaamaa fi lubbuun teenya wal biran jiran eega wal biraa godaanan turee jira
qilleensarra rafaa jirre jechuu keenya. Yaa Rabbi na baasi. Qilleensarra rafu jirra. Mana nu dachaasi. Ay! Eega mana keenya lubbuun keenya bee turee jira. Feesbuuka keessa galeechi rafa. Qaamni keenya mana keessa gogogaan ciisa. Ruhii keenyaa fi qaama keenya walitti deebisi. Lubbuun bakka biraa bulti. Qaamni keenya bakka biraa bula. Ajaa'iba ture kuduraa. Kanaaf jaalala jechuun of dhabamsiisu jechuudha. Of jiraachisu. Shamarreen takka yoo nama jaalatti lubbuu miti warqii namaaf kenniti. No. Jaalalti seera qaba, heera qaba. Lubbuu walii kenniti. Maal jechuudha? Lubbuu maal kenniti? Jaalalti ol kabajanii waliin jiraachuu obboleessa. Lubbuu maal kennitaami? Lubbuu biyyaaf kennan, sabaaf kennan lubbuu. Jaalala sabaatiif. Dhiirri tokko nama jaalate maal namaa kenna? No. Wal kabajuu maal kennitaami? Dura wal kabajuu. Maatii kee bira dhayitee heerumuu. Jaalalti seera qaba malee. Lubbuu walii kenne udhattee qaama walii erguudha. Akkana qullaa wal baasuudha dirree irratti. Ideoloojiin taane dhiisi. Halkanii guyyaa sittiin himutti jira. Jaalalli seera qaba. Jaalalli qullaa wallaa buudha miti. Wal qaadimachuun ni jira siin jira. Wal qaadimachuun waan biraa. Namni wal qaadimatee miidiyaadhaan wal baree maatii bira wal geeffata. Jaalala waliin jiraate waliin dalagate jechuudha. Waggaa 5 waggaa 6 jaalalaan taa'uu dandeessu. Maatii bira wal geeffatanii Egaa walitti hidhatanii waggaa 6 waggaa 7 waggaa 10 dalagannee walitti dhufnaa biyya hojii jiraatan dandeessu. Marra koo qaba. Jireenya wabii hin qabne garuu jiraachuu hin qabnudha. Jireenya wabii hin qabne shamarran keenya jiraachisuu hin qabnu. Jireenya wabii hin qabne shamarran keenya nu jiraachisuu hin qaban. Jireenya wabii qabu waliin jiraanna. Jireenya wabii qabu jechuudha. Jireenya barakaa qabu, jireenya dallansuu hin qabne jechuudha. Jireenya maatiin keenya beeku, gosti keenya irraa beeku jechuudha. Kanas. Kanuma. Walii gallee. Si jaalataa maatii kan koo bira dhaqe. Yeroo san viidiyoodhaa miti ofii kootiisii hin qalati. Ni jaalataa maatii bira haadhee nootis maatii kan kee barsiisi. Kadhiiraa maatii kan kee barsiisi. Yoo siin taane nagaan naggeessi. Yoo maallaqa barbaadde immoo kabajaan naa kenni na gargaari. Rakkataadha jiin walirraa fudhanne jechuudha keenya rakkoon qabu. Innummaanuu jireenya wabii qabu waggaa ta'e. Na gargaari kan tala tokkotti na gargaari rakkataadha. Viidiyoodhaan sodaachifte maal. Kunaafuu qaba. Atis yoo dhiirarraa barbaadde na gargaari. Isa kakana. Jireenya seera qabu matuma keetiif mataa keenyaaf jiraanna namaa fi miti matuma keenyaaf yoo dargaggoo shamarran yoo dargaggoon iccitii shamarranii baafte shamarran kamtu sitti dhiyaatare shamarran kun garaan bahaa deemanii dhamoo maal jechuudha kun ergama moo maali dhiirri Oromoo bu'aan qabuu jaalalan beeku jettee garaan bahaa deemtu moo maal jechuudha shamarran Oromoo jaalalan beektu jedhanii gara biraa deemanii moo dhiirri Oromoo jaalalan beeku jedhanii gara biraa akka deeman barbaaddanis. Wallahi bakka feete barriftaa miti dhiirri akka Oromoo shamarran akka Oromoo hin jiru beekadhu. Gosa fedhetti. Ana magama kiyyaan shamarran Oromoo malee hin fedhu. Nin du'a malee.
ija nan guutu nama natti hin fakkaatu annaa fedhii koo guutuu miti ija kan koona guutan hin beekan kanuma dhugaatiin si daalattuma xiyya tanatu anaaf warqee hambaa caalaa daalattuma xiyya shamarran oo biyya xiyyaa daalattee tanatu warqee biyya hambaa calaleetu tana ta'iftu tana naati yeroo dhibba tokko naaf caala miira kootee siisiitu na booji'e onnee koos si booji'e takkaa booji'ame namoonni shamarran ofiitiin guddatee dhiira ofiitiin guddate nabii rabbiitis kana godhe nabii rabbii shamarran akka shamarranitti akka jabaatanii guddatan akka mirga isaanii dubbachuu danda'an dhiirri ka dhiiratti ka dubbachuu danda'u kana qindeessine jechuudha hawaasni kanarratti qindaa'e dhaloonni kanarratti qindaa'e mo'ataadha addunyaa mo'a qabsoo fi siyaasa jechuun isa kana injifannoo jechuun isa kana beekumsa dhugaa jechuun isan siiqa hinjiru kabira bilisummaa jechuun isan siyaasa yoo nuti kanaaniif dandeenye mo'annee jechuudha yoo kanaaniif danda'uu baanne nuti injiraanii gadi jechuudha shamarran biyya koo dargaggoo biyya koo injiraanii gadi nuti beektota lubbuun jiran kan barsiisaa jiran kanarraa yoo fayyadamuu baanne wallaaltota keenyaan gawwaa ilmaan gawwittiitiin gawwaa ilmaan gawwichaatiin dhumuuf tatteenye jechuudha namni beektota sarraan baratiin wallaaltota isa keessaa dhalatuun dhuma. Beektota keenya itti fayyadamuu qabna gara amantiitiin ka jiran gara siyaasaatiin ka jiran gara qabsootiin ka jiran gara waa hundaatiin gara afaaniitiin gara waa hundaatiin ka jiran jala deemnee ittiin fayyadamuu danda'uudha qabna jechuudha. Jechoota gara hojiitti jijjiiruu qabna jechuudha. Jechoota gara hojiitti jijjiirree itti fayyadamuu baanne ammaas ta'e burus ebeluutu akkana na godhe naaf hin galuwan. Mootummaa beluutu akkana na godhe naaf hin galuwan. Abiyyiin na bilisoomsaan naaf hin galuwan. Marroon na bilisoomsaan naaf hin galuwan. Kadiirtu na bilisoomsaan naaf hin galuwan. Yoon ani hin bilisoomsin eenyumtiinuu nan bilisoomsu. Ifa yoon ani hin bilisoomsin eenyumtiinuu nan bilisoomsu. Marroon of bilisoomsuuf qabsaa. Atis of bilisoomsuuf qabsaa. Abiyyiif bilisoomsuuf qabsaa. Atis of bilisoomsuuf qabsaa. Kalaas. Dhugaan jiru kan. Anis if bilisoomsuuf hin qabsaa. Ati teessee if bilisoomsuuf kan qabsaa'een namuu if bilisoomsuuf bosona seene. Namuu barcumarra taa'u if bilisoomseeti. Fedhii isaa ugguree. Namuu mirga isaatiif qabsaa'uu qabaadha malee tokko du'ee tokkoon taa'u wal gaggalaafata taate jechuun isa kana. Atis waan qabduun gara diinagdeetiin hojjechuu dirdaa if bilisoomsi jechuudha. Gara barumsaatiin if bilisoomsi. Gara qabsoota namuu ayidiyaa isaatiin if bilisoomsuudha seen jaabar. Kana jechuudha. Yoo ati naaniif hin bilisoomsin eenyuun na bilisoomsa akkami maal jechuudha. Namuu mirga isaatiif haa qabsaa'uudha malee Oromummaa jechuun qabsoo Oromoo jechuun tokko rafee tokko haa qabsaa'u jechuu miti. Tokko diigee tokko haa ijaaru jechuu miti qabsoo jechuun. Saba bakka takkaa ka'ee mirga fiitiif qabsaa'eetu waan qabuun qabsoo jechuun barumsaan, artiin, amantaan, waa hundaan beekumsa qabdu hundaan daldalaan waan hundaan waanumarra jirtu nyaata tolchuun rifeensa ciruun waa hundaan bilisa baasuu qabna. Yoon Suudii dhufe, yoon Dubaay dhaqe, yoon Ameerikaa dhufe waan hin taane keessatti kufuun qabu of bilisoomsuun qaba hojjedhee. Heeraa fi seera
ulaagaa namummaa guutee kanas hin jechuudha. Biyya keessa yoon jiraadhee baradhe yoon biiroo keessa hojjechaa jiraadhe seeraan taa'uudhaan qaba. Mootummaas tuttuquun qaba. Achuma keessatti bilisoomsuun qaba. Seeneetiin jira waan ta'eef mootummaa keessaas gaagaamuun qaba. Bakka hunda keessa seennee waraana keessa seennee wooma hunda keessatti mul'achuudha qabnaadha moonee ifa. Eenyumti nu siyaasadhaan ka waltu kun jiru. Ati shanee, ati maaliyyo, ati maali, ati maali, ati maali. No, waan keessa jirru hundaan ifaa tajaajillu ifaa bilisoomsinu jechuu keenya dhumte dubbii gabaabdudha. Dubbii gabaabdudha. Dubbii gabaabdudha. Namuu waan jiru irratti wal ifaa tumsu. Kan biyya alaa jiru qabda biyya keessaa baafattu yoo baafachuu barbaadde. Dhiira akkasitti sabaa fi tajaajilu. Tan biyya alaa jirtu dhiira si abaafattu tan dhiirti biyya alaa jirtu dubartoota isaanii abaafatanii. Warri biyya alaa jiranis ilmaan gaggaarii as fidanii abarsiisanii. Garuma hundaanuu waliif tumsuudha jechuu keenya. Bakka jirru irratti ijaaramuudha jechuu keenya. Hundaan wal xiqqeessuu nu ijaaramneeti wal diiguu nu ijaaramne akkamitti tokko ta'uudhaan ijaaramuu dadhabne. Kisaaraa isaa argine jirra mire. Kanaaf wanni siin jee bu'aa qaba injifataadha yaada mootaa yaada ammayyaadha yaada addunyaatti globalization ka ta'edha. True ideadha. Kun kan hin siyaasee kun counseling books resistance keessaa nu baasee government kan nu godhu. Evidence ragan excuse me sirrii kitaabaan sii dhiyeessee kana kitaabaan malee sitti naasoo waan ta'eef maaliin siin jee counseling books kitaaba bulchiinsa jaarmaa kan resistance keessaa dhadhaabbata amma kana dhadhaabannu gara governmentiitti mootota nu taasisuu jechuu keenya. Resistance keessaa bahuu qabna jechuu keenya. Kun books maal jedhiin wonderful reader jedhiin hooggansa ajaa'ibsiisa. Jiru nama wonderful reader books. Quraanul Kariim hadiisal rasuuli. Akkanatti yoo ragaa sii fitee waan isitti haase. Wanta kana namatti haasa'uuf ragaa kitaaba irraa fittee sana haasa'uu qabda. Beekumsa kan dhugaa. Nu baasa moo nu hin baasu. Daddacharra walii galla moo waliin gallu guutuun keenya. Shamarranii fi dargaggoon baana. Barreessi kanatti. Barreessi kana. Jecha jennee kanarratti waliif galla moo waliin gallu. Kan waliin galle. Sagaggaaltichaa fi sagaggaaltuu. Akka hin taane jiraatte kan jiraannetti baddu. Qofadha. Dhalli Oromoo kan itti walii galuu didu kan kiristaanaatis kan musliimaatis kan waaqeffataatis akeekaa fi kaayyoodha waan ta'eef kun dhimma keenyaa fi keenya waan ta'eef dhimma keenyaa fi eenyumti nuun dhimmamu waan ta'eef macca sitti walii gala bareentoo sitti walii gala. Ifa. Ifa. Namni damma kanniisaa dide kursii tiitichaa keessatti du'a fixadheera. Maqaa keessan kabajamaadhaan maqaa dargaggoo kabajamaatiin shamarran kabajamaadhaan saba irraa dhalattan kabajamaadhaan galatoomaan isiniin jedha. Ifa. Ifa. Akkana goo kanumaan qaba. Kanarraa kana fi rabbi nu haa milkeessu. Ifama nuuf haa godhu. Abshiru. Namoonni egaa badiin irraa mul'ate badiin balleeffatu sun ni jira ni mul'ata. Badii jechuun fedhiin badii miti. Seeraan maleetu badiidha. Gotta fedhii miti badiin. Fedhiin dirqama rabbii nurra kaa'e.
fedhii keenya seeraan malee qaama keenya seeraan malee iddoon taanetti argamu. Qaama keenyas wal erguun badiin qabu. Seeraan malee garuu wal erguun qabnudha. Eega ergine hoo kanarraa barannee mataa keenya of jeequun qabnudha. Of marachuun qabnudha. Ifa. Of marachuun qabnu. Taphaa ala bahuun qabnu. Namoonni isinitti hin gallakkisaa maallaqa fidaa isin iyyuu iskataa lakkisu. Nuti dookumentiidhaaf kaa'annee waan jireenyi nu godhe irraa dubbannaa. Gaaf tokko dhaloonni keenya irraa dubbata. Bara jaalala wallaalummaa, bara jaalalaan taphannu, gaafa jaalala barreessan akkasitti dubbanna. Har'a wallaalummatu kana nu godha. Jaalala wallaaluu, wal amantaa wal kabajuu wallaaluu, eenyummaa ofii wallaaluutu iccitii walii nu baasisiisa. Jaamuu fi dhama'uu. Gaafa bara kanatti kolfinutu dhufa. Bara wallaalummaa keenya kanatti gaafa kolfinutu dhufa. Dhaloonni keenya gaafa kolfinutu. Gaafa booyutu dhufa. Waan har'a nuti taanu. Waan abbootiin teenya kaleessa ta'an har'a nuti ni boonyaa miti. Borummoo dhaloota nu caala beektota gurguddatu dhufa. Har'a immoo beektota gurguddaa sana oomishuudhaaf abbootiin keenya beektota gurguddaa waan ta'aniif bara akka keenyaa kana oomishte beektota gurguddaan oomishame. Nuti har'a wallaaltota yoo ta'an beekumsa yoo dhaalchisuu baanne nu godhe. Saree taate ilmaan keenyaa kana quba qabaadha. Ilmaan keetii yaati. Hin dhalle injiin boruu dhaltaa. Hin deenye injiin boruu deessaa namana. Boo gurbaa. Intala hoo. Kanaaf ilmoo si keessaa baatu. Taggadaama isa keessa jirtu. Bo'atis kan si keessa jiru saniif ka boruu dhaltu saniif je'eetii ammarraa eegalee beekumsa miidiyaa irra raabsu. Barree teekinooloojiidha waan ta'eef teekinooloojiidhaan fayyadamuu bariinsi hin ja'a. Dhaloota keetiif waan gaggaarii dhiifnee yaabannu jechuudha. Ani isaatiis eenyuma irrattusa. Eenyuma irrattu nu hunda irrattu dirqamaa barbeekumsi. Beekumsi rabbii dirqama. Eenyumattu wal mariirti jirra. Wallaalaan hin jiru yoo beekaa rafne malee. Diskas hin beektu. Saba walitti dhufee shanyii walitti dhuftee hiriyaa waliin mari'attu hin beektu akka faranjii. Rasuulli Rabbi keessaa wali qabatee tattabachiisaa mari'achiisaa miti saayibban isaatii miti. Yaa ergamaa kiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiriyoottan kan kee dargaggoo fi shamarran kun obboleeyyan kan kee jaan hiriyoottan kan kee jaan yaa isin hundi obboleeyyan jechuudha. Koflaa tapha waan guddisaniif tattabachiisaa kofalchiisaa haasawa ajaa'ibsiisaa ta'een isaan dammeessi isaan barsiisi. Kofalchiisaa taphachiisaa gara keenyatti boojii. Yeroo haasawa kee dhandhaman isaan si quufuu hin danda'an waan ta'eef bifoota garaagaraatiin beekumsa siif hirqa jechuudha. Istiraateejii sanitti waan hin fayyadamu. Qabsoo salphaa isinitti fakkaatiin akkanatti wal jidduu teenya kana godhu. Qabsoo jechuun isa. Beekumsaan bilisoomu jechuudha. Qawween bilisa naman baasu biyya eega. Beekumsa bilisa si baasa. Ati kana maatu kan bilisa of hin baasin qawween sibiilli qabee bilisa si baasa. Sibiila qawween hin dubbanne qawween natti harkaa keetiin tolchite bilisa si baaftu. Isin dididuu jette qawwuma sanuu si bilisa baasa. Akkana sirreessi. Kanaaf beekumsatu bilisa nu baasa. Beekumsa rabbii, beekumsa dhugaa, beekumsa wallaalummaati miti. Ni beeyna garuu beekumsi nuti beeynu beekumsa wallaalummaati beeyna moo beekumsa dhugaati beeyna. Beekumsi wallaalummaa ni beeyna. Beekumsi wallaalummaa viidiyoo olii ergine maallaqaan wal sodaachisu maal waan gosa gosaati qabaama miidiyaa kana gubbaasu. Gosaan wal qoodu mariyyoo wal facaasu beekumsa wallaalummaati beekumsa kunis. Beekumsa wallaalummaati beekumsa dhugaati miti. Ilmi sobaati. Kajaarmayaa kun kajaalalaa kun yeroo faca'an wal jajjabeessuu fi wal jaaruu fi badirratti wal lolanii badirraa wal sirreessuu kun beekumsa dhugaati jedhama. Kanatu bilisa nama baasa. Beekumsa dhugaa, qabsoo dhugaa.
dhugaa jechuudha. Jireenyinis kana. Jaalallattinis tanuma jaalalti dhugaatis tana. Sabili isa nu baaftu. Jaalalti sobaa unoo waa akkas wal godhu jechuudha. Walitti taphachuu jechuudha. Jaalala santu isin wayya moo jaalala dhugaa kanatu wayya? Jaalalti beekumsaanii barba wallaalummaanii miti. Jaalalti beekumsaan hoogganamtii malee wallaalummaaniin hoogganamtu. Kanaaf fixalleetiin jira. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa I love you kamaleen isin kabajaa bakka jirtanitti isinitti haa tolu. Isii tana. Abshir. Abshir. Dalagaddaa kamalee dalagaddaa. 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 Hojii irratti xiyyeeffadhu. Maallaqa bachuu. Shamarranis ta'es dhiiraa. Hundi ni dhaqqaba. Ati qabaannaan hundi si harka jira. Ati qabaachuu baannaan waan tokko hin qabdu. Ati qabaannaan waa hunda ni qabda. Ati qabaachuu baannaan waan tokko hin qabdu. Ati qabaannaan hundi fide qeeti. Ati qabaachuu baannaan hundi diinati.